So, breaking news. Oduu cabsa. Breaking news qabna. Share gochuu qofa. Warri seentu share gochuu qofa. Warri share hin hojjanne. Warri share hin goone Facebook yala delete an godha. Kaleessas akkasan gochaa ture. Hojii hojjad dhaggeeffatteetuma qofa deemu hin barbaachisu. Facebook kiyya keessa qabsaa qofatu ta'a. Kanaafuu share godhi. Breaking news. Mata dure lala, mata dure dubbisa. Mata dure dubbisa sanirratti dubbachuufan deema. Sanirratti waan ajaa'ibaan isinitti hima. Tokkoffaa injifannoo wobo galatoome wobo keenya. Injifannoo wobo diina daaraa godhe. Lammata alaabaa Itoophiyaa guutumaan guututti jijjiiranii alaabaan Oromiyaatis alaabaa Itoophiyaa taateerti. Sani isinittan agarsiisa. Oromiyaa diiganii jiru. Oromiyaan akkaataa diigamte waan mootummaan qopheeffate alaabaa fi Oromiyaa akkaataatti diigame isinittan mul'isa. Opiidiyoo wal fixaa jirti. Kana hunda isinitti mul'isuufan viidiyoodhaanis suuraadhaanis isinii qabadhee dhufee jira. Sagaleedhaanis isiniif qabadhee dhufee jira. Muuziqaadhaan booda walitti deebina. Injifannoo ajaa'iba woboon keenya Harargee keessatti, Wallagga keessatti, Salaale keessatti. Kanaafuu share godhaa ta'u wal biraan gahaa. Muuziqaa kana booda walitti deebina. Share godhi wal biraan gahe dhaggeeffachuu qofaa miti. Share godhi wal biraan gahe. Oromiyaa keessaa bookkisaa jira qeerransi. Woboon keenya Oromiyaa keessaa diina caccabsaa jira. Oromiyaa walakkaa keessaa bookkisaa jira qeerrooni. Oromiyaa walakkaa keessaa bookkisaa jira wobooni. Share godhi wal biraan gahe.
Sirba keenya asumarratti dhaabna nama soddoma tan jiru nama soddoma fi injifannoo woboo in agarsiisu nama soddomaaf asirratti cufeetan baa malee sheer gorii wal biraan gahe nama dhibbaa ol ta'uu qaba injifannoo woboo kana in agarsiisu alaabaa Oromiyaas akkamitti akka jijjiiran maalitti akka jijjiiran sanillee in agarsiisu itti aansetoo Oromiyaa akkaataatti diiganiitoo haarawa ijaarani maappi yookaan kaartaa Oromiyaa haarawa ijaaranitu jira sanillee in agarsiisu nama soddomaaf sanitti in agarsiisu opiidiyoon akka wal fixaa jiru isinillee beektu achirraa xiqqoo yaada kennuun barbaada nama sheer gootetoo nama dhibbaawwan guutini sanin agarsiisu jechaadha asumaan cufeeton deema injifannoo woboo in agarsiisu injifannoo woboo in agarsiisu sheer godii wal biraan gahi nama dhibba guutu malee nama 35 ta'ee jira nama 35 ta'ee jira nama dhibba guutu malee in agarsiisu asumaanan baheetoo deema osoran amaara ta'e ana maallaqa guddaadhaan na bitu sila waan akkasiin naan hojjedhu maallaqa guddaadhaan na bitu jechaadha kanaafu sheer gootu malee waan tokko hin dubbadhu sheer gootu malee waan tokko hin dubbadhu nama dhibba guutu malee waan tokko hin dubbadhu waan tokko agarsiisuu hin danda'u jechaadha kuni qabsoodha nama lama sadii waliin mitan qabsoofnu jechaadha sheer godhiitoo wal biraan gahi muuziqaadhaan booda walitti deebina muuziqaa kana booda walitti deebina nama 42 tu jira namni 42 kun sheer gochuu qaba nama dhibba guutu malee injifannoo san isinitti agarsiisu jechaadha waan amma achirratti barreesse kana hunda waan tokko irraa isin dubbadhu waan tokko isin agarsiisu nama dhibba guutu malee namni 40 kun sheer godhiitoo wal biraan gahi nama dhibba guutuu qaba san booda hin agarsiisus hin dubbadhus Santama bida galini ya ila magawe ya labanini labanini ya Mario bida banga babiya ala ya chango
Spannende Fakten über Flugzeuge und warum sie fliegen können. Egaa injifannoo wobootanii waan ajaa'ibaa tan bira ga'e agarsiisuu hin danda'u. Nama 44tti agarsiisuu hin danda'u. Nama 100 guut sheer godhi warri amma seentanis sheer godhiitoo san booda agarsiisuu hin danda'a jechaadha. Osoon amaara ta'ee qarshiidhaan na bitatu jechaadha. Ani firiin isiniin hojjedha waan qabsoo yoo hin hojjetin sheer gochuun keessan waan qabsooti jechaadha. Sheer gochuun keessan. Anaaf inni maallaqa guddaadha jechaadha. Hojii hojjedhu sheer godhi. Saniin achi nama 44tti agarsiisu. Nafxanyaa jala osoo taatanii akkanatti jala fiiddu nama 1,000 taatanii jala seentu. Injifannoo woboo gabaabumatti injifannoo wobooti kuni isinitti agarsiisu kana caala sheer godhi nama 100 yoo guutte guutuu isaa viidiyoo isaa guutuu isaa takka takkaanan isinitti agarsiisa maaltu akka raawwate takka takkaan waan ajaa'ibaatu raawwate alaabaa Oromiyaa maal akka taate alaabaa Pilxiginaan maal akka nu qopheesse alaabaa Oromiyaa nama dinqaa odaa qofatu irra jira alaabaa Oromiyaa odaa qofatu irra jira wanti biraa homtuu irra hin jiru tawarra Sumaalee maal jedhamti wanni tuni wanti dheertuun tuni tan isaan itti fayyadaman tuni tawarra Tigraay Aksumii isaanii irra godhatanii egaa kuni keessan na bira gahee waan ta'eefi sunis hin jira alaabaan Itoophiyaatis akkamitti akka jijjiiramte tan Oromiyaatis maal akka fakkaattu waan ajaa'ibaa arguuf deemtu sheer godhiitoo wal biraan gahe nama 55 namni 45 nafa nama 100 guutu malee waan tokko nagarsiisu jechaadha. Waan tokko hin agarsiisu nama 100 guutu malee waan tokko nagarsiisu. Sheer godhi namni 55 kun sheer godhiitoo wal biraan gahe. Nafxanyaa jala osoo taatanii osoo nama waan nama arrabsu wayii Jawaar osoo nan arrabse nama 500 taatanii dhuftu jechaadha. Gaafa waan injifannoo saba keetii garuu maalinni gadaantummaa isinitti dhagaamanatti fakkaate sheer godhii wal biraan gahi san booda waan hundarraa hin dubbanna yeroo sin qabu yeroo kiyyatti fayyadamuu qaba yoo ta'uu baate akkanumatti hangateetu bahaa jechaadha. Akkanumatti hangateetu bahaa osoo nafxanyaa taane nuyi maallaqaan nu bitatu ture sila maallaqa guddaa nu kennanii miidiyaa guddaa irratti nu dhiyeessu yaada keenyas sheer godhuu tan Oromoo garuu akkasii miti maaliif akka ta'e hin beekan gabrummaa kanatti nutti tole ta'uu hin didu sheer godhii ta'u wal biraan gahi woboo kiyya galatoomi woboo OPDO harka kennadha yoomumaa woboo hin dandeessanii OPDO harka kennadha OPDOon waanuma tokko woboo maal jedhee tolu dubbadhu meeshaa woboon booji'ee isinitti agarsiisame meeshaa ajaa'ibaa isaan irraa booji'e meeshaa akkanaa anu argeen beeku meeshaa akkanaa argeeton beeku sanuu shamarreedha tan booji'ellee shamarreedha kan booji'ellee waan ajaa'ibaati alaabaa Oromiyaa laaluu barbaaddu ani piippi namma nu hojjatte sirni nafxanyaa tanammaa kun tan nu hojjatte sheer godhiitoo namni 50 kun wal biraan gahi duraan dursiitoo sheer godhiitoo wal biraan gahi alaabaa Oromiyaa ibsiitu dukkanaan jettu san kanaaf sirbitaamma alaabaa Oromiyaa ibsiitu dukkana alaabaa Oromiyaa ibsiitu dukkana sirritti agarsiisa hoo sheer gootan malee isinitti agarsiisu sirritti alaabaa Oromiyaa maal akka taate maalitti arungaadee bicaa qayye kana keessan nu ergame kuni egaa qoosatti hin jirru kuni piippiin waan ishiin qopheessite seera haarawa Oromiyaa akkamitti diigde seera haarawa sanan isinitti agarsiisuu deema sheer godha nama 60 gurtanii nama 40 tofe
nama 40 tafe share godhi wal biraan gahe ani nachi maal fani asirratti ani bakka biraatitti maallaqaanan bitama osoo bakka biraa dhaqee maallaqaanan bitama kayeetoo naaftanya ta'uu Itoophiyaa አንድነት naaftanya ta'uu danda'abe Itoophiyaa አንድነት Itoophiyaa gare honan jere naaftanyaan samii kanarraan nageessi nakabajji maal jetti yaada kiyya share gooti Itoophiyaa አንድነቲ san qofan jechuu qaba oro tokkummaa Oromiyaa won jere mooy osoo nama Itoophiyaa አንድነቲ jedheeto ka'eeto waan asirratti dubbadhee abee nama kuma tokko taatanii dhuftu jechaadha waan Oromooti irratti waan kee Oromoo dura of ta'e namni of hin taane niitii isaa bulchuu hin danda'u namni of hin taane abbaa warraa isaa bulchuu hin danda'u niitii isaa hundumatu irraa fudhata jechaadha Oromoon kanaaf tani biyyi keessirraa fudhatamte jechaadha of hin taatu Oromoo ta'i dura Oromoo ta'i Oromoo ta'uun kee ani Oromoodha jechuu qofaa miti naaftanyaan gaafa liivii seentu nama 500 jala hiriira Oromoo mucaayooni maanyaa jedhasan Haacaaluu du'u jedheetoo irratti labse ergasii deebitaniituma isa hordofaa turtanii jagna keenya Jawaar Maammar dhugaa dubbate inni jennaan jagna keenya jettaniitoo mee peejii naaftanyaa jala seena Oromoo hunda tachi jala jira Facebookii naaftanyoota hunda jala Oromoodha YouTube Oromo naaftanyoota jala hunda Oromoodha jechaadha waan ofiit irratti hojjetan of taa dhaabbadhaa kanaaf ajjeefamtuu kanaaf arrabfamtuu yookaan hin booyinaa yookaan immoo callisnee teenya erga gabrummaan isinitti tole maal dhibe nus nutti tola jechaadha gabrummaan isinitti tola nus nutti tola namni akkana nu tuqu hin jiru biyya kanatti daandirra qullaa kiyya osoo nan deeme boolisiin dhufeetu uffata natti uwwiseetoo akkasitti na baateetoo konkolaataa keessa na seensisee manatti na deebisa malee waan tokko nan godha waan tokko hin ta'u jechaadha garuu yoo bilisummaa barbaadan uummata keessaniif sagalee ta'uuf sheer godhaatoo nama 40 tafe sheer godhaatoo wal biraan ga'a alaabaa Oromoo kana booda alaabaan Oromiyaa kana tani Pilxiginaan qopheesse kino sinitti mul'ata alaabaa haarawa jechaadha alaabaa haarawa tan qophaa'e kuni amma osoo naaftanyaa biratti waan kana geesse qarshiidhaan narraa bitatu amma wanti kuni keessan naa ergame jechaadha warra PP keessa waan amma qopheessaa jiran alaabaa kana asirraa eegalaa bakka Oromiyaa jedhu kanarraa eegalaa oonan bal'ise sinjalaa dhokata waan ta'eef xiqqooshii asii Oromiyaa kan jedhu kana asirraa angaasiititti jechaadha Oromiyaa tan jettu kanarraa laala magariisa bica diima yookaan keelloo alaabaa Itoophiyaati jechaadha warra naaftanyaa san sinitti mul'ata asirratti yoon achi keessatti ilaalu alaabuma Oromoo tana fakkaatti beektu garuu alaabaa naaftanyaati kuni ilaala alaabaa naaftanyaa lumbuxxii sanii jechaadha arungaadee bicaa qayyi haarawa amma tan Oromiyaadhaaf qopheessani sinitti mul'ate moo azalatti barreessa sinitti mul'ate moo alaabaan Itoophiyaa akka waliigalaatitti ammoo alaabaan godina hundaatu kinooti hangodina hundaati kun arungaadee bicaa qayyi akkasitti deema laala an Oromiyaa arungaadee bicaa qayyi annama anjara biraatis arungaadee bicaa qayyi gara gadiitittis arungaadee bicaa qayyi warra amma Affaar kuni warra Sumaalee kuni arungaadee bicaa qayyi alaabaa Itoophiyaa tani naaftanyaa san lumbuxxii san okay tan Oromiyaa kobaatti an Itoophiyaan isinitti agarsiisa amma tan Itoophiyaadha federaalaa jechaadha alaabaa federaalaa kuni alaabaa federaalaati
alaabaa federaalati tan oromiyaa sanan irra sinii deebi'a ana wal keessa na dura amma kiyane alaabaa wara naaftanya baay'ee ilaalu ana oromiyaa kinooti arungaade bicaa qay kana booda alaabaa minilik baattee deemta oromiyaa keessatti alaabaa minilikitu fannifamaa jechaadha akkasitti alaabaa kana qopheessanii jiru amma seera hin jijjiirreedhanii miti bilxiginnaan akkas jechaa jirti kana jechaadha amma immoo maalan isinitti agarsiisa oromiyaa akkaataa diigan oromiyaa kaartaa oromiyaa akkaataa isaan itti teechisan seera haarawa keessatti naa obsaadhaa nan baasa oromiyaa akkaataa waan ajaa'ibaati kan oromiyaa tun immoo callisaatuma oromiyaa tan jettu qofa laala kaartaa Itoophiyaati tuni oromiyaan bakkee tana jirti oromiyaan bakkee tana jirti oromiyaa qofa jetti jechaadha siniifan guddisa oromiyaa tana kena oromiyaa jetti kuni seera haaraa baay'ee akka oromiyaa akkaataa isaan itti diigan oromiyaa kaartaa oromiyaa isinitti mul'ata as keessa kaartaan oromiyaa isinitti mul'ata kaartaan oromiyaa kana keessatti kaartaa oromiyaa kana keessatti shawaan hin jiru wallaggi hin jiru arsiin hin jiru godinni oromiyaa tokko hin jiru godinni oromiyaa Itoophiyaa kan jedhamu kaartaa Itoophiyaa keessatti ramadamee jechaadha oromiyaa jedhanii kaartaa Itoophiyaa keessa godhanii jiru sanbooda oromiyaa keessa ammoo akka ammaatitti jechaadha kaartaan ammaa kuni maappiin ammaa kuni oromiyaa jedheeto maappii oromiyaa san keessa godinni oromiyaa shawaa arsii baalee harargee jedheeto jira hanammaa duwwaadha ilaala hanammaa kuni seerri amma isaan qopheessaa jiran kuni duwwaadha oromiyaadha tuni tuni oromiyaadha oromiyaa keessa wanti biraa wanti barreeffame hin jiru okay amma immoo waan biraa isinitti agarsiisa Itoophiyaa keessatti maal akka isinitti mul'atu shawaa harargee walloo amaara wallaggaa mattuu jimma guumuus akkasitti deemaa jechaadha Itoophiyaa kaartaa Itoophiyaa tan isinitti fidamu kaartaa Itoophiyaa oromiyaan jala jirti yoo sirriitti isinitti mul'achuu baate jala jirti oromiyaa jetteetoo godinni oromiyaa wanti tokko hin jiru achi keessatti oromiyaa keessatti barreeffameetoo Itoophiyaa kaartaa Itoophiyaa keessatti barreeffame ilaala Hena akkasi kana jaala isinitti agarsiisuu hin danda'u kana egaa haala kanaan Itoophiyaa diigan qeerroo oromoo walloo maali kijiba jechuun maalidha kijibni azzala deemte ta'u kijiba hin jettu ay block akkana gatiin kee blockuma gochuudha nama kijiba saree nama darfaa kara okay kana argitaniirtu amma gara injifannoo wobootittan isinii deebi'a injifannoo woboo gara injifannoo wobootittan isinii deebi'a duraan dursee to gara injifannoo wobootitti deemuudhaan duratti garuu waan akkasii miidiyaa irratti agarsiisuun xiqqoon ulfaata ani akka nama tokkootitti Itoophiyaa keessatti saba kamuu haa ta'u akka walajjeessu hin deeggarus sanis hin barbaadu namni nagahaan biyya san keessatti biyya hiyyeessaa san keessatti akka jiraatuun barbaada garuu ajjeechaa kana tan fide eenyudha OPDOdha waraana wobooti fi waraana federaalaa ta'u awwalitti fide akkanatti wal ficcisiisu kun eenyudha OPDOdha jechaadha ilaala akkanatti wal fixxee tani tarkaanfii kana irratti fudhate woboodha tarrukutaman kuni tani boji amani kuni du'e kuni waraana Itoophiyaati ilaala kana
argitani itti aanseto kino woboon akkasitti tarkaanfii irratti fudhatee itti marseeto kuni baay'ee miidiyaa irratti agarsiisuun xiqqoo shiiniin ulfaata garuu gocha mootummaa kana saaxiluma qabna ijoollee Oromoo warri du'an kunis ijoollee Oromooti tanajjeesus ijoollee Oromooti woboonis ijoollee Oromooti poolisiin amma dhaqan kun illee poolisii miti mootummaa maalinni waraana federaalatti makalaakaa jechaadha inna ilaala jarri lachuu Oromoon keessa baay'ata sabni biraatti isaa jiraatu malee Oromoon keessa baay'ata ilaala kino reeffa kun lafa ciciisu kun konkolaataa booji'anii kaambii keessatti meeshaa isaan booji'an kino meeshaan kun meeshaa guddaadha meeshaan kun meeshaa xiyyaara faa rukutu meeshaa alaalatti kiiloomeetira dheeraa irratti rukutu okay gara video tittan isinii deebi'a amma gara video tittan isinii deebi'a naaf obsaadha akkanatti wal ficcisiisti ilma namaa opinion okay video isaa kana tarkaanfii fudhatani ragaadha fi waan hunda ragaarratti hundoofne tooyno tani hojjan waan ta'eef cannot video tarkaanfii bakka footoo isin agarsiise san videoodhaan kun tanjiru egaa akkasitti woboon tarkaanfii fudhatee to diina kana hunda injifatee akkasitti akkuma argitan kana namni akka walajjeesu hin barbaadu ijoolleen tuni yoo amaaras taate ijoollee iyyeessati Tigiree soo taate ijoollee iyyeessati ijoolleen Oromootis ijoollee iyyeessati hankana wal ficcisiisaa jiru biyya san irratti nagaan jiraachuu osoo qabnu hankana wal ficcisiisaa jiru eenyu mootummaa amma naaftanya aangora taa'e warra ODUU kana jechaan warra ODUU kana kuni wallaga keessatti injifannoo shawaa keessaa immoo kana argitanii jirtu natti fakkaate kanallee egaa akkuma argitan kun miidiyaa irrallee deemaa jira waan ta'eef kuni shawaa keessatti raawwatee jechaadha kaampaanii guddaa warshaalee guddaa tokko dhuunfatanii ta'u Finfinnee irraa kiiloomeetira 80 ta'ee baay'ee fagoo miti kaampaanii guddaa tokko dhuunfatanii to keessa deemaa jiru akkuma argitan kana injifannoon gara Harargeetitti argame mee dhiyoo jiraate injifannoon gara Harargeetitti argame kinoo isaanis konkolaataa booji'anii anan argee kun immoo ajaa'iba Harargee irratti maal godhani qeerroon daandii cufee woboon tarkaanfii fudhatee konkolaataa booji'anii nama poolisii federaalaa 37 galaafatanii haala saniin injifannoo guddaa argatanii konkolaataa booji'anii jechaadha kinoo akkuma argitan kana argitanii kuni injifannoon kuni Harargee keessatti jechaadha kinoo waraanni Harargee suni kana
kana kana fakkaatti ijoolleen wabozoon miila kasiin jirtu. Egaa kana injifannoon jiru injifannoon jiru kana Oromiyaa keessatti woboon akkanatti waan ajaa'ibaa hojjetee jira. Erga qawwee qabatanii totti dhaqanii ofirraa rukutuun dirqama. Kanaafuu immoo jarri sun lubbuudhaan hin darbu ta'a. Akkuma argitan sanii injifannoo gurguddaa bakkee baay'ee to'atanii jiru. Diina konkolaataa irraa booji'anii, meeshaa gurguddaa irraa booji'anii, namoota baay'ee barbadeessanii warra ergaman kana. Injifannoon Oromiyaa keessatti jiru kanatu jira. Inni itti aanu Oromiyaa akkaataatti diiganii maappii isinitti agarsiiseen jira. Opiidiyoon ammoo abbaa gadaa shanee tajjeesee jedhanii miti amma ofumaa isaaniitti gadi bahanii too nu tajjeesee jedhanii jiru. Ofumaa isaaniitti gadi bahanii too ofumaa isaaniitti gadi bahanii shanee miti nutu ajjeesee opiidiyoo tajjeesee jedhanii jiru. Opiidiyoo naawusa. Kino ofumaa ragaa ba'an dhaggeeffadhaa. Kana mana asistu dhugaadha yak shira hojjetamee jira akkatti hojjetamee jira harrayyuun dibicha qalattee halkan guutuu du'aayiksii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Waaqa singaa kana caala maalitti godhe ragaa baanii jiru amma angaasaa qofaa mitan dubbate kana taayyeenis dubbatee jiraachaan warri opiidiyoo keessa jiru poolisiin Oromiyaa akka ajjeese abbaa gadaa karrayyuu kana dura BBC afaan Oromoo yani BBC afaan opiidiyoon jedha BBC saniin ishiinis waan faallaa qabsoo Oromooti yeroo baay'ee gabaasti miidiyaan Itoophiyaa guutuun isaa maal jedhe shaneetu ajjeeseera. Arra namni paarlaamaa Itoophiyaa keessa taa'ee hojjetu gadi bahee ta'u poolisii Oromiyaatitu ajjeesee gurbaan kuni maali poolisii Oromiyaa tanoo hogganu suni eenyudha araarsadha moo eenyudha nama santu waan kana raawwachiisee jedheetu poolisii Oromiyaati jedheetu dubbateera jechaadha sirritti beekaa jechaadha waan kana sirritti beeka. Ritanii wobooni qulqulluudha yeroo hundaa dhiigni ilmaan Oromoo akkanatti akka isaan dhugaa ragaa ofirratti ba'an godhaa jechaadha. Innaa kanuma egaa abbaa gadaatis eenyu akka ajjeese himanii jiru. Injifannoon kun hundi tan dhufe eenyudhaan dhufe injifannoon kun hundi tan dhufe ilmaan Oromoo qabsoo ilmaan Oromoo goote biyya keessa fi biyya alaa qabsoo ilmaan Oromoo goote bu'aan kan keessan jechaadha. Bu'aan kan keessan. Kanaafuu ammallee jabaattanii daran irratti hojjechuu qabdu. Dirqama diina qawwee qabatee sitti dhufee fi qawweedhaan ofirraa dhoorguu qabda. Homaa carraan tokko hin jiru jechaadha. Inna kana waan ta'eef kanuma jechuun barbaade galatoomadha. Yeroo biraa walitti deebina. Nama azzala deemee tokko kijiba maal jedhu tokko qeerroo Oromoo Walloo jedha maqaan isaa. Namoonni biraatis warri arraba barreessitanii Facebook keessan teessanii warra sirnaan qabsoo Oromoo deeggaru malee. Inna kanuma jechuun barbaade egaa warri amma seentan viidiyoo kana irra deebi'aa dhaggeeffadhaadha. Ciao.